Orkam rakkoo dubbisuu qaroo dhabeeyyiif hojii salphisee jedhame tajaajilamtoonnis orkam afaanota Ingilizii fi afaan Amaariffaa sirriitti dubbisuus afaan Oromoo irratti garuu sirriitti hubatu jedhan ogeeyyiinis dogoggora dubbisuu afaan Oromoo irratti mudate kaampaanicha waliin sirreessuun akka danda'amu akeekaniiru Yenesh Tashoomaa dabalata qabdi. Ogeessa ICT Abdiisaa Baancaa ogeessa afaan Oromoo Googilii irratti akka fe'amu godhe yoo ta'u Orkam sirluuga afaan Oromoo akka hubatuu fi dhaabbata Orkam waliin hojjechuu barbaachisa jedha. Naannoo isaatitti namni kamuyyuu waan barbaaduuf waan isaaf ta'u bifa sanii itti galee fi dhufuu barbaachisa jechuudha. Orkam MyEye Pro. This includes smart reading and orientation. Amma teknooloojiin fooyya'aa deemuu dararaan qaroo dhabeeyyiif furamaa dhufeera. Orkam MyEye fi Orkam MyReader qaroo dhabeeyyiif deeggarsa waa hubachuu warra kennan keessaati. Orkam MyEye meeshaalee suura edda kaasee gara sagaleetti ni jijjiira. Barreeffama adda addaa ni dubbisa. Kan harkaan barreeffame garuu hin dabalatu. Nootti birris adda ni baasa. 50 Ethiopian biz. Qarshii 50 Itoophiyaatiidha. 200 Ethiopian biz. Qarshii 200 kan Itoophiyaadha. Qarshii 200 fi 50 gargar baaseera jechuudha. 100 Ethiopian biz. Qarshii 100 Itoophiyaati. Qarshii 350 gargar baasee. Orkam MyEye jiruu fi jireenya qaroo dhabeeyyii kan salphisu yoo ta'u chaarjii gochuu yoo intarneetiin jiraatis ta'e hin jiraanne ni hojjeta. Orkam MyEye yeroo jalqabaaf Itoophiyaa kan seensiftee qaroo dhabeeyyii 2150 kan raabsite giiftii duree Zinaash Taayyaachooti. Orkam MyEye bitachuu fi birrii 262 gaafata. Ta'us qaroo dhabeeyyiin deeggarsaan Orkam MyEye itti fayyadaman meeshaan kun jiruu fi jireenya keenya nu salphiseera jedhan. Qarshii kaaseen gadi 200 dubbisee gargar baasa jechuudha. Fuuldura qabuu qofa kan gaafatu. Hi Orkam what is the time yoon jedhee ofii isaanitti hima jechuudha. Akka waan nama gaafadheetti jechuudha. Kitaaba kamuu idilee kamuu fuutee ittiin peejiidhaan dubbiftee waan tokko understand ittiin gochuu dandeessa. Orkam afaan Ingilizii fi afaan Amaaraa sirriitti dubbisa. Kanaafuu qaroo dhabeeyyiin gaafa sadarkaa lammaffaarra ga'an caalaatti itti dhimma ba'u. Duraan naanna'uutii nama dubbisiifneeti sagalee waraabsifnee kaasettiidhaan qo'anna baraan baradhu sanitti. Kaasettiidhaan waraabsifnee. Amma garuu divaayizii kanaan barataan yuunivarsiitii tokko yookaan immoo barataan kolleejii baratu tokko divaayizii sanaan handaa'uutii ittiin dubbisuu hin danda'a jechuudha. Haa ta'u malee Orkam afaan Oromoo sirriitti dubbisuu fi caaslu geessaa waan hin hubannee fi irratti hojjetamuu akka qabu gaafatan. Afaan Oromoo illee dubbisa baasee yoo dubbisu garuu toonii Ingiliffaatiin dubbisa. Fakkeenyaaf amma jecha caccabsaa jedhu osoo itti kennite amma caata waan qabanii kanaaf jecha hojii rakkatan kakkabsaa fa'uudha Oromoonni waan kana irraa quba qaban waan kana osoo diivilooppii godhanii ijoollee qaroo dhabeeyyii Oromoo afaan Oromootiin dubbisaniif osoo ija ta'aniif waan jedhu sana akka dhaamsaatti sin dabarsa. Ogeessa ICT Abdiisaa Baancaa ogeessa afaan Oromoo Googilii irratti akka fe'amu godhe yoo ta'u Orkam sirluuga afaan Oromoo akka hubatuu fi dhaabbata Orkam waliin hojjechuu barbaachisa jedha. Naannoo isaatitti namni kamuyyuu waan barbaaduuf waan isaaf ta'u bifa sanii itti galee fi dhufuu barbaachisa jechuudha. Afaan kanatti barbaachisa kan jedhutu qophaa'a. Afaan qophaa'e kun immoo waan hojjetamu jira dugda duubatti jechuudha. Wanta hojjetamu kana tolfateeti afaan kanatti nu dabala jechuu qaba. Yoo hin taane immoo Googilii walii hidhuu hin danda'ama. Googilii walii hidhuun kan danda'amus kophatti miti dhaabbaticha wajjin ta'uun barbaachisa jechuudha. Ogummaadhaan akka ogeessaatitti nutis deeggarsa barbaachisu gochuuf yeroo kamittuu qophiidha jechuudha. Taphataan collee addunyaa kanaa Liyoonel Meesiinis qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa fi Orkam arjoomuu fi waadaa galuu isaanii ni yaadatama.